0 waan ta'uuf xaan irra guddaa yookiin walqixa 5ti. Kanaaf lakkoofsa maalii lakkoofsa lakkaa hundaa ta'e irra guddaa yookiin walqixa 5 kan ta'e meeqa jechaadha? 5, 6, 7, 8 jedhaa kan itti fufu ta'a jechaadha. Isaan kunniin lakkoofsota hima kennamisan maal godhanii dhugaa taasisanii jechaadha. Inni itti aanu xaa hir'isuu 0.56 kan jedhu kun 0.56 kan jedhu kun kanallee yeroo hojjennu 0.56 kun negeetiiva masaanuun isaa poozitiiva gara lamaan irratti daballee yogguu gara lamaan irratti daballu 0.56 hir'isuu 0.56 0 ta'a xaa ta'a gamanatti 82 ida'uu 0.56 ammoo 82.56 ta'a. Kanaaf irra xiqqaa 82.56 kan jedhu kun lakkoofsa hundaa ta'e irra xiqqaa 0.82.56 kan ta'e hanga 8 0 irraa eegalee hanga 82 kan jiru lakkoofsa maaliiti? Lakkoofsota hundaa kan isa kana maal godhanii dhugaa taasisan jechaadha. Inni caan immoo xaa ida'uu 0.3 irra guddaa 63 kan jedhu kanas yeroo hojjennee 0.3 kan jedhu kun masaanuun isaa negeetiiva 0.3 gara lamaan irratti iyyuu irraa hir'isna. Yeroo irraa hir'isnu kun 0 ta'a. 63 irraati 0.3 yogguu jedhamu 62.7 waan ta'uuf kanaaf 62.7 ol kan ta'an lakkoofsonni hundaa 63 64 jedhaa itti kan fufan lakkoofsota hima kana maal godhanii dhugaa taasisanii jechaadha. Dhugaa taasisanii jechaadha. 4.3 yoo ilaalle himoonni wal caalmaan sararawaa ta'an lama mandhee kenname keessatti furmaata wal fakkaatu yoo qabaatan himoota wal caalmaa wal qixa hinnaanii jechaadha. Akkuma himoota wal qixaa wal qitaa sanitti. Kanaafuu fakkeenya yoo ilaalle fakkeenya kanarratti kanneen armaan gadii himoota wal caalmaa wal qitaa ta'uu hin taane adda baasiidha. Gaaffileen haala kanaan nuuf kennameen kan A yeroo hojjennu xaa ida'uu 5 kan jedhu kana maal goona hir'isuu masaanuu 5 hir'isuu waan ta'eef masaanuun poozitiiva 5 negeetiiva 5 waan ta'eef gara lamaan irratti ni daballa. Masaanuun 3 negeetiiva 3 waan ta'eef gara 3 irratti irraa hir'isna. Kanaafiyyuu 8 hir'isuu 5 3 5 hir'isuu 5 immoo 0dha. Kunis 3 hir'isuu 3 0 waan ta'uuf xaa tafaasitti ta'an 6 hir'isuu 3 immoo 3. Kanaaf 3 fi 3 wal qixa waan ta'aniif xaan irra xiqqaa 3 xaan irra xiqqaa 3 waan ta'eef furmaata wal fakkaatu waan qabaniif himoonni wal caalmaa wal qitaa jedhamu jechaadha. Kanaafuu xaa ida'uu 5 irra xiqqaa 8 fi xaa ida'uu 3 irra xiqqaa 6 himoota maaliiti? Himoota wal caalmaa wal qitaa jennaanii jechaadha. Inni kan baa yoo hojjenne kan baa xaa hir'isuu 4 irra guddaa 7 fi xaa hir'isuu 3 irra guddaa 9 kan jedhu kana masaanuun negeetiiva poozitiiva gamanattis gara 7ttis poozitiiva daballee masaanuun negeetiiva 3 poozitiiva 3 gara lamaanitti daballee ammas kan xaa irra guddaa 11 xaa fi tokko xaa irra guddaa 12 tokko irra guddaa 11 tokko irra guddaa 12 waan ta'eef furmaata wal fakkaatu waan hin qabneef maal jennaani himoota wal caalmaa wal qitaa miti jennaan. Maaliin xaa hir'isuu 4 fi irra guddaa 7 kan jedhuu fi xaa hir'isuu 3 irra guddaa 9 kan jedhu himoota wal caalmaa wal qitaa miti jennaanii jechaadha. Maaliif furmaanni isaanii wal fakkaataa waan hin taanedhaaf. Inni itti aanu gilgaala 4.3 hojjannaa. Ilaalli 4.3 mandhee lakkoofsota hundaa yoo ta'e mandhee lakkoofsota hundaa keessatti wantoota furmaataa barbaanna. Isaan kunniin nuuf kennamanii jiru. Warra nuuf kennaman kana maal keessa barbaanna? Wantoota lakkoofsa hundaa keessatti furmaata isaanii barbaanna. Inni jalqabaa furmaanni isaa xaa hir'isuu 30 irra xiqqaa 82 kan jedhu hir'isuu 30 masaanuun isaa 30 kana 82 irrattis ni daballa asittis ni daballa asii immoo 30 hir'isuu 30 xaa qofaatu hafa asii 30 ida'uu 82 112 ta'a. Kanaaf furmaanni lakkoofsa hundaa keessatti meeqa nuuf ta'a jechaadha. Lakkoofsa hundaa ta'e
kan maal irra xiqqaa 112 kan ta'e 012 jennee hamma 111tti ta'a jechaadha. Kanaaf 0 hanga 111tti ta'uu jechaadha. Kan itti aanu immoo xaa hir'isuu 32 irra xiqqaa 32 kan jedhu kana 32 masaanuun isaa poozitiiva 32 negeetiiva 32 eda'uu 32 irra xiqqaa ammas kan gamanas 32 waan ta'eef gara lamaanuu irra edaanee 64 waan ta'uuf xaan irra xiqqaa 64ti. Kana jechuun lakkoofsa hundaa ta'e irra xiqqaa 64 kan ta'e 64 ni dabalata waan ta'eef 0 1 2 3 60 hanga 64tti jennee haala kanaan tuqaa 3 goone 64 isa dhumaa barreessine yoo jennee tuuta furmaataa tuuta lakkoofsa hundaa keessatti ta'a jechaadha. Inni itti aanu kan xaa hir'isuu 0.56 irra guddaa 82 kan jedhu fuguzoon 0 masaanuun 0.56 poozitiiva 0.56 poozitiiva 0.56 kana gara lamaanitti yoo daballe asitti xaatafaa irra guddaa 82 irratti 0.56 yoo daballe meeqa ta'a 82.56 waan ta'uuf furmaanni lakkoofsota hundaa keessatti meeqa 82.56 ol kan ta'e jechuun 83 84 jedha kan itti fufutaa jechaadha lakkoofsa hundaa waan ta'eedhaaf. Daa irratti xaa eda'uu 40 takka fuggisoon 40 takka masaanuun 40 takka negeetiiv 40 takka 40 takka irraati 40 takka hir'isne 0 ta'a 45 hir'isuu 40 takka jennee gara lamaanuu masaanuu isaa irraa hir'isna. Kanaaf 45 irraa 40 takka 4 taati irra guddaa waan ta'eef ammas irra guddaa 4 kan ta'e 5 6 7 jedhaa kan itti fufu furmaata lakkoofsa hundaa keessatti lakkoofsi kenname kana qabaa jechaadha. Kan itti aanu immoo yoo fudhanne eenis xaa eda'uu 0.3 irra guddaa 6 yookiin walqixa 64 kan jedhu fuguzoon 0 masaanuun 0.3 negeetiiva 0.3 negeetiiva 0.3 gara lamaanittuu irraa hir'isnee yoo jenne meeqa arganna xaan irra guddaa yookaan walqixa 64 irraa 0.3 yoo dhibne 63.7 ta'a 63.7 dabalatee kanaa ol kan ta'e hundi maal ta'a tuuta lakkoofsota hima kana dhugaa taasisanii ta'a jechaadha. 64 65 jedhaa kan itti fufu ta'a. Faa yoo fudhannee xaa eda'uu 30ti irra xiqqaa yookiin walqixa 82.3 waan ta'uuf masaanuun 30 negeetiiva 30 negeetiiva 30 gamana irrattis gara lachuutti yoo daballe 30 hir'isuun 30 immoo 0 ta'a. 0 eda'uu xaa'uma ta'a 82.3 hir'isuu 30 immoo 52.3 ta'a. Lakkoofsa hundaa ta'ee 52 gadi yookaan walqixa kan ta'e 52 walqixa tuqaa 3 gadi ta'e yookiin immoo walqixa kan ta'e 0 1 2 jennee hanga 52 tuqaa 3 52 ni caala waan ta'eef 52 ni hammata hamma 52tti ta'a jechaadha hamma 52tti ta'a. Gaafiin itti aanu xaa hir'isuu takka lammaffaa irra guddaa yookiin walqixa takka lammaffaa jedha. Fuggisoon masaanuun takka lammaffaa poozitiiva takka lammaffaa gara lamaanitti yoo daballee takka lammaffaa hir'isuu takka lammaffaan immoo 0 waan taatuuf xaa eda'uu 0 xaa'uma taati. Xaan irra guddaa takka lammaffaa eda'uu takka lammaffaa 2 irra 2 taati. 2 irra 2 lamaafuu immoo tokko ta'a waan ta'eef meeqa ta'a lakkoofsa hundaa ta'ee irra guddaa yookiin walqixa mallattoo walqixaa asii waan qabuuf tokkos ni dabalataa 1 2 3 jedhaa itti fufa jechaadha. Inni haan xaa eda'uu takka lammaffaa irra guddaa takka lammaffaati. Masaanuun takka lammaffaa negeetiiva takka lammaffaati. Negeetiiva takka lammaffaa gara lamaanitti yoo daballee takka lammaffaarraatii takka lammaffaa yoo hir'isne 0 taati. Xaan irra guddaa takka lammaffaa hir'isuu takka lammaffaa ammas 0dha. Xaan irra guddaa meeqaati? Xaan irra guddaa 0ti. Irra guddaa 0 kan ta'e maal ta'eef lakkoofsa hundaa ta'e irra guddaa 0 kan ta'e
tokko lama sadii jedha ammas itti fufa jechaadha itti fufa. Okay. Kan itti aanu iin xaa ta'uu 22 irra xiqqaa 45ti. Masaanuun 22 negeetiiva 22 asirratti irraa hir'isna. Kanaaf xaan irra xiqqaa ta'e 45 irraa 23 ta'a. Kanaaf lakkoofsa hundaa ta'e irra xiqqaa 23 kan ta'e 0 tokko lama jennee hanga 23 hammatu waan ta'eef hanga 22 tuuta formaataa hima kana dhugaa taasisuu isaan danda'an tuuta lakkoofsa maalii keessatti hundaa keessatti jechaadha. Raashinaalii yoo ta'e akkasumatti ta'a hundaa waan nuun jedheef kana nuuf ta'a jechaadha. Inni itti aanu gaafii lammaffaati. Lammaffaan formaata himoota wal caalmaa armaan gadii mandhee lakkoofsota laakkawwii keessatti barbaade. Lakkoofsota laakkawwii kan duraa lakkoofsota hundaa keessatti kun immoo lakkoofsota maalii keessatti lakkoofsa laakkawwii keessatti. Isaan kunniin nuuf kennamanii jiru. Isaan kunniin nuuf kennamanii jiru waan ta'eef kan jalqabaa irratti formaanni isaa irratti 4.7 ida'uu yaan irra xiqqaa 84 kan jedhu kun 84 kan jedha kana. Masaanuu 4.7 negeetiiv 4.7 asirrattis daballee asirrattis irraa hir'isna jechaadha. Asirrattis 4.7 irraa yoo hir'isne asirrattis irraa hir'isna gara lamaanuu. Kanaaf yaan irra xiqqaa 8.4 hir'isuu 4.7 3.7 waan ta'u yaan irra xiqqaa 3.7 lakkoofsa laakkawwii ta'ee irra xiqqaa 3.7 kan ta'e 1 2 fi 3 jechaadha. 1 2 fi 3tu hima kana maal godha dhugaa taasisa. Kanaan alatti dhugaa kan taasisu hin jiru lakkoofsa laakkawwii ta'e. Kan itti aanu baay'oo jen 46 eda'uuzaan irra xiqqaa yookiin walqixa 56ti. Isa kana walirraa yoo hir'isne 46 eda'uuzaan irra xiqqaa yookiin walqixa 56ti. Kanaaf 40 masaanuun 46 46 irraa guun hir'isu asitti sirraa hir'isa waan ta'eef zaan irra xiqqaa 56 irraa 46 yoo hir'isne 10 zaan irra xiqqaa yookiin walqixa 10 kan ta'e lakkoofsa laakkawwii ta'ee irra xiqqaa yookiin walqixa 10 kan ta'e 1 2 3 hanga 10 maaliif asitti mallattoo walqixaa qaba waan ta'eef 10 illee ni hammata jechaadha. Kana furmaanni keenya. Inni itti aanu caanni maa hir'isuu 15 irra guddaa 9 kan jedhu kun masaanuun negeetiiva 15 poozitiiva 15 kana gara lamaanittuu daballaa 15 hir'isuu 15 0 waan ta'uuf maan irra guddaa 9 eda'uu 15 immoo 24 ta'a. Maan irra guddaa 24ti. Kanaaf formaanni keenya irra guddaa 24 waan ta'eef lakkoofsa laakkawwii ta'e irra guddaa 24 kan ta'e meeqa 25 27 kan itti fufu ta'a jechaadha. Kan itti fufu ta'a jechaadha. Gaafiin itti aanu daan naa hir'isuu 47 irra guddaa yookiin walqixa 99 kan jedhu kun masaanuun 47 poozitiiva 47 gara lamaanittuu ni daballaa gamanattis 47 irraa 47 0 waan ta'u 56 eda'u 47 immoo 103 ta'a. Naan irra guddaa 103 yookiin walqixa jechuun 103 irraa eegalee kan itti fufu tuuta formaataa hima kana dhugaa taasisanii jechaadha. Inni itti aanu paa hir'isuu 7.3 irra xiqqaa 9.4ti. Masaanuun negeetiiva 7.3 poozitiiva 7.3 waan ta'eef poozitiiva 7.3 gara lamaanittuu daballaa. Yoo daballe immoo 7.3 hir'isuu 7.3 0 ta'ee paatu hafa. Paan irra xiqqaa 9.4 eda'uu 7.3 immoo yoo edaane 16.7 waan ta'uuf lakkoofsota laakkawwii ta'ee irra xiqqaa 16.7 kan ta'e 1 2 3 hanga 16ti hanga 16ti jechaadha. Isaan kanatu hima kana yoo bakka bu'an dhugaa taasisu jechaadha. Kan itti aanu immoo kan itti aanu gaafii faa qaa hir'isuu 6.9 irra xiqqaa yookiin walqixa 2.5 kan jedhu
Fuggisoon 6.9 poozitiiva 6.9 no fuggisoo osoo hin taane masaanuun negeetiiva 6.9 poozitiiva 6.9 waan ta'eef gara lamaanittuu daballee asiitii kun walirraa hodhasne 0 waan ta'uuf naan irra xiqqaa yookiin walqixa 2.5 ta'uu 6.9 immoo 9.4 waan ta'eef lakkoofsota laakkawwii ta'anii irra xiqqaa 9.4 kan ta'an 1 2 3 4 fi hanga meeqa hanga 9 hammata. Isaan kunniin bakka kana yoo buusan hima kenname san dhugaa taasisu jechaadha. Gaan 13.5 irra guddaa yookiin walqixa taa hir'isuu 10.7ti. Ammas 10.7 kana gamanatti dabarsina. Asitti negeetiiva waan ta'eef gamana yoo darbe poozitiiva ta'ee darba. Asitti immoo irraa hir'isna. Walirraa hir'isne 10.7 hir'isuu 10.7 0 ta'ee taan qofatti hafti. 13.5 eda'uu 10.7 immoo 24. Lama waan ta'u 22.4 irra guddaa yookiin walqixa taati. Kana jechuun 24.2 irra guddaa taate jechuun taan irra xiqqaa meeqaati 24.7 jechuudha. Kanaaf furmaanni keenya tuuta lakkoofsota maalii irratti laakkawwii irratti kan irra xiqqaa yookiin walqixa 24.7 ta'e 1 2 3 hanga 24 ta'a jechaadha. Hanga 24 kan of keessatti hammatu ta'a. Inni taanu haan 19.4 irra xiqqaa isaa hir'isuu 13.8 jedha. Ammas 13.8 masaanuun isaa poozitiiva 13.8 waan ta'eef gamanatti dabarsinee gamaaf gamanatti irratti edaanaa yoo irratti edaana 13.8 fi 13.8 yoo irraa hir'isna 0 ta'a waan ta'eef 19.4 fi 13.8 yoo edaane meeqa dhufa 33.2 ta'a waan ta'eef irra xiqqaa saate jechuun saan irra guddaa 33.2 ta'a. Kanaafuu furmaanni lakkoofsota laakkawwii keessatti kan irra guddaa 33.2 34 35 jedha kan itti fufu ta'a jechaadha. Iin immoo u eda'uu 6.4 irra xiqqaa yookiin walqixa 7.8ti. Ammas 6.4 masaanuun isaa negeetiiva 6.4 waan ta'eef gara lamaanii irraa hir'isne uun 1.4 taati. Uun 1.4 irra xiqqaa yookiin walqixa 1.4 kan ta'e lakkoofsota laakkawwii kamii takka qofa jechaadha. Takka qofa yoo as buufne takka irra xiqqaa 1.4 taati waan ta'eef takka qofa taati jechaadha. Barnoonni keenya har'aa asumarratti raawwata. Yeroo itti aanu maal ilaalla? Proportionii kan jedhu ilaalla.